Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun biyya hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun maaliif keessattuu warroonni jechaadha. Maallaqa keessan gara biyya keenya gara Itoophiyaatti ergataniif faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Ani tokkichaan dubbadha waan ta'eef jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin guyyaa har'aa immoo biyyoota 7 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef karaa kanaan illee hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Salphumatti argachuu hin dandeessu jechuudha. Keessattuu karaa itoo bilaak maarkeetiin faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Daldalaadhaan meeqanaa ta'e meeqan oole jechuurra salphumatti viidiyoo koyya keessaa argachuu hin dandeessu jechuudha. Birriidhuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Salphumatti 2,000 qabaattan 3,000 qabaattan hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan immoo guyyaa samoona darbee qannasee ture jechuudha. Qannasee ture guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeet guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo guyyaa 2 hin hojjenne jechuudha. Kaleessa fideen gadda xiqqoo haalli namni jenne waan ta'eef hin hojjennee dhiifamaa sumaan of galchaa isiniin jedha. Hordoftoota koo hin hojjenne xiqqoo haalli namni jenne waan ta'eef guyyaa har'aa immoo qabadheen dhufee jira jechuudha. Biyyoota 20 akkuma jiree jechaadha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee samuuna dabalaatuma jira jechuudha. Keessattuu baankii daldala Itoophiyaatiin illee dabalee jira jechuudha. Samuuna darbee jechuudha walqixxaachuu ga'e jechuudha. Keessattuu baankii Hawaashii fi itoo bilaak maarkeetiin walqixxaate jechuudha. Ammarree walqixxaateetuma jira jechuudha. Salphumatti baankota keessa baankiin Hawaash garuu baay'ee guddaadha. Egaa akkuma beekamu kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yewaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firaankii, koroona, turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Awustiraaliyaa doolaara, paawundi sterlingii, yuuroo, Kuweet dinaaraan qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 7 jechuudha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ammallee Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 90 jechuudha. Dhugaa Ameerikaa doolaariin dabalee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiima 74. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiima 12. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 98 fi saantiima 61. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiima 69. Akkasuma immoo Awustiraaliyaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 88 fi saantiima 83. Kan itti aanu Hoomanii, Hoomaan riyaalii tokko
karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 75. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 80. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 37 fi saantiba 78. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 87. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 36 fi saantiba 97. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 76. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 400 fi birrii 45 fi saantiba 35. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiba 49. Joordaan dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 12. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 57. Kan itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiba 70. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 79 jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 50. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 66. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 71. Koronnaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 22. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 89. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 34. Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Israa'el shekiliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 24. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82. Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 karaa baankota keessaa immoo guyyaa har'a baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundota keessaa baay'ee xiqqoo akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biroota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut jechuudha. Kanaafuu birrii biyya sanii osoo hin taane isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'ee jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf asirratti Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedheen jira jechuudha.
biyyoota sadii maqaa dha'e malee doolaaronni baay'ee jira. Akka paawundiin baay'een jiru doolaaronni irra baay'eetumatu jira jechuudha. Isaan keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaaridha jechuudha. Doolaarota keessaa warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 60 fi saantima 90 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madabii jirtanii jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jechaadha guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 38 fi saantima 74 herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara miti jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Lebnaan jirtan immoo paawundii miti jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.